فولا كون بيتمتي ولا بينامتي سلام الله نجنا قال ايسا تتقوى سفتان هين ناچفتان مو هين ناچفتان مو نو بافتان امبيت وان امبيك ولا جرا منجرو كان سيهي نما تسالشي كان بودا نما امبيك امبيك جدين ايسا تدرسي ايسي برات درسي مو شيكي برات درسي ايسا درسي نتنيين سنجريرا نتنيين namni gastii koo keessa dhufee iyyuu nattiniyyin yoo dubbatu barbaade dubbat yookaan si gubaan dubbatu barbaade ayo suduran barane agamin dogita sila oh haasa'u yoo barbaadan isinin cakas yoo haasa'uun barbaadin nattinyina nattiyyun barbaad meeqa isin meeqa meeqa nan dallasisina dallane jennaan beeku haa isin meeqa hin dubbatu الرحمن الرحيم شوف انقبت يوكي هندبت يوكي انقبت لما كيسا توقف الأداء إيان سيسين باس هذا قاتو هذا قاتو مي اسم بيكا دبت دو سينيا دابر ميكا اسم لا كون سيكا ميكا la cosa kayaknya anem beku tidak mau kurma modal tuh beku embet Allah embet dia kagak ada embet kurma modal ada sih nebatu nama mereka sih بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولكن أما ولدت أيمن ولدت دبان سينمباس بويت سينمباس إياسي سينمباس فرسان of الكواتاني كفتان سينمباس وقامي كجتن أقام كفتان جالو مرة وجين ابنه شمال كجواز رفته ما سمبرة ما سكت سمبرة شيلام جالو مرة وجين كدن شمال شو سكار رفته سمبرة ما سكتي ما سكت أفكر في الدم ما سكت نزيرة ما سكت ما في الدم أفكر ماشي ما في الدم نبرهم مرة كوكب مكاني فانا ونفتي مكاني بربانة نفتي مكاني فانا نفتي أتدير ما دبرتير امبت أتكور ما ولا لار أوكي نما ميكاسين مال بربادن مال بربادن أكسي نجتة كسر سكريتي تاتو ينجتي زيادة كريرة جكنا كسين جرس صدات وين تكن جت ركو فديو في وزن متني أقصد تكو ماشي ما تكاس نما زيادة ديرا يعني مالي أكمل تكنا أرجع جلسنا رينو ديرا أرجع جلسنا لا ديرا أرجع
Osama arginu ijoollummaan akkamii hojjetti seetan. ወጣች። ሌሎቻችሁ መልሷት። ሌሎቻችሁ እዚህ ውስጥ ያላ ኢንሻአላህ ni salbattani rabbiin isin haa salphisu namoonni waan akkanaa daladan inshaallah fuulduree rabbiitii fi akiraaf duniyaatti illee keessaara marra jirtanii rabbii isin haa hasaarsu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota obboleewwan tiyya qaalii jirra jirtu baga jiraattanii ashama harka fuuni warroonni amantii biraas hordoftanii hundumti keessanuu baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenya rahmanni rabbii isin bira haa jiraatu. Inshaallah rabbiin waan akkanaa irraa bakka jirtaniif lafa jirtanitti isin haa tissu. Rabbiin hiriyaa badduullee hiriyaa badaallee rabbiin isinirraa haa qabuun isinin jedha obboleewwan tiyyaa. Har'aan tana hiriyaa fakkaatanii namatti dhiyaatanii nama nyaataa jiranii haalan taaneen haala namni ofirraa hin beekne takkaanii dhugaan isinin jedha. Wanti kun yeroofillee ta'u inni sheexanaa namoota hedduudha. Namoonni biyya namaa kana keessattillee biyya keessattillee inuma dalannaa wama takka bu'aa hin qabnu inuma dalannaa wama takka dunyaan tiyya kisaaraa malee dunyaan tiyya walirra naan buutuu kan jedhu ijoollee miiqa hoggaa hagana dalannee dalaguu malee wama takka xaaruu malee wama takka koomentii obboleettii teenaa takka akkuma sirratti agartan kana hoggaa 8 jette hoggaa 8 jiruu biyya namaa kana keessa jira. Heerumee bultiin ijaarannee dalagadhee wama takka sumunii takka harkaa hin qabu. Umuriin tiyya narraa dhumtee jiruu biyya namaa kana keessa akkanattan jira jetti. Wallahi koomentii isii ilaale hedduu takka qalbiin na baddee jechuudha. Har'a maaliif ol sakaalla? Rizqii nama tokko eenyullee hin nyaatu abadan. Har'a osoo abbaan sunillee addunyaarraa deemee rizqii nama sanii nyaachuu hin dandeettu yoo ija isii afoo akka dhabamtu taasiste malee jechuudha. Akkasii obboleewwan tiyyaa dhugaan isinin jedha yoo waa laalee jedhu waan rabbiin akkanatti nu qaxxee jiruu biyya namaa kana keessa nu facaasee akka biyyeedha. Namni keenya bakka dhabame takka hin qabu. Har'a ka du'ullee nama keenya ka rakkatu nama keenya ka hidhamu nama keenya ka tumamu nama keenya biyya namaa keessattis biyya keenya keessattis osoo biyyattii akkasitti magariitu mi Oromiyaa biyyuma Oromiyaa akka Oromiyaatitti dachee isii magariisaa agartanii beektanii angama kiyaan garuu inuma jirallee haga biyya keenya biyyi waa facaasan ol darbitu ol magarsiitu jechuudha. Waan lafa gannatti olaamattu lafa qilleensi isii namaa mijataadha. Biyya akkasiisan osoo qabnu biyya wanni irraa dhabame takka osoo hin jirre biyya keenyarraa biyya alaa kana seena biyya san keessaa osoo hundi akkanatti irraa diinuu irraa fayyadamu nuti biyya namaa keessatti musiibaa takka ilmi namaa agarre jechuudha. Maalii fi sharriin walitti yaannuu fi guddina walii hin jaalannu siqaa walii hin jaalannu haa guddannuu hin hawwinu. Hadda biyya keessattis biyya namaa kana keessattis dhugaan isinin ja'a hedduu takka irra caalaan ijoolleedha achi jirti ni dalatti homaa hin godhanne malee namni rakkina isii beeku takka hin jiru jechuudha. Biyya keessattis maatii yoo gaafattan namni kammaan lafa bitatillee kumtaala 50 gadi namni galfatu hin jiru. Garuu yeroo facaasaadha madaabaraadhaaf hundi sanyiin bitatan hin jiru jechuudha. Wallahi musiibaan tuni rabbi nurraa haa dhabamasi haa godhu rabbi nurraa haa dhaabu osoo akka kiyyaati. Wanni kun babal'atee ustaazii kana biratti ustaazonni waan kana dandeettii qaban lafaa fi qilleensa kana irratti illee babal'atanii namni musiibaa akkanaa namatti namni ziirii namatti dalagu inshaallah duniyaati boruu akiraallee innu kisaararra jira akka rabbiin dhabama dirree kanarraa isaan godhu gochuudha inshaallah. Akkasuma obboleewwan tiyya hundumti keessanuu hurroonni lakkoofsa ustaazaa rabbii jedhi warroonni naan jettanii koomentii keessan argaan ture garuu naaf hin mijoomne inshaallah rabbi haala naaf haa mijeessu. Ustaaziin akka amma isin agartan kanatti malee tartiibaanii ummanni amma sirra jiru gasti kanarra biyaansi nama 8 natti fakkaate namni 8 kun tartiibaan jechuudha obboleewwan tiyya profaayilii isaanii jechuudha. Peejii isaanii profaayilii tiiktookiidha isiniin maxxansa isa sassarchi godhatanii kaatanii profaayilii isaanii gadhooftanii